Akkam jirtanii wayyaadhaan nageenya kiyyaa qilleensarraan barari'ee isin dhaqqabu isiniin jedha. Warri karaa Feesbuukiin peejii kiyya irratti dhuftanii ilaalaa jirtan jechuudha. Of course yaanan dubbachuuf deemu yaaduma amma social media irratti naanna'aa jiru kanarraa dubbachuuf deema. Ammoo akka dhaabaatti otoo hin ta'in akka dhaabatti irratti mari'ataa waan jirruuf akka seenaatti akka intala Oromoo tokkotti akka maatii musliimarraa dhufe tokkotti akka waaqeffattuu tokkotti akka waaqa kiristaanaa maatii kiristaanaa keessaa qabu tokkotti hin dubbadhaa jechuudha. Warroonni daawwattan yaada qeeqxan hedduun ammoo ka jaallattanii komantii keessan ammoo ilaaluutti jira ka dubbiin an dubbadhe garaa isin hanqattee katabdanillee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Because gara hanqinni keessanii akka an deebi'ee xiinxaluu godhee jira. Garuu hadhaan as kabahee ka dubbachaa jiruu fi dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma immoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotootti kenne jedhee isin dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee. Video challee ofii kiyyaallee irra deebi'ee ilaalee jechuudha. Fakkeenyaaf video conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isin galee namni kun nama individualidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuun responsiin nuti kennaafii jirru akka waan dhaabatti kennaafii jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individuaalii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee uummata amantaa musliimaa jala deemuu lafee tuqee jedhee. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhee. Kanaafiyyuu deebiin nu deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokko sanii lammata irratti ammoo akka irra deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaanii Haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa uummatarraa fuudhe kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 lakka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advokasiin keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 uummata keenyarraa fuudhee ka anirraa fuudhee utuu hin ta'in ka uummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni uummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduutti hirmaatee jira. Keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaatee hin jiru. Kun haqa rabbiiti. Ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliiriidha. Hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka uummata natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Sigalee haasam ammallee akka uummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu isin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiitti ta'u. Garuu ittiin isin deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because iyyaadha sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuufi. Warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taanee fi miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiin haafee jibbu ammoo waan isaan dabree fi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa iyyuu isin jedhaa jira bara ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu
equally oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diin isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma uummanni oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbata yaadattanii sigalee abaa akkanatti diigee jedhee dubbata ani jawaari nama wajji guddadhe jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeetiin ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duuba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo ammalleera deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isin hin jettu jarri hamtuu ta'aniif himidhaani waan jala hin deemneef jara san hin beeku garuu ammoo hoo eenyu miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef jawaari musliima ta'eef miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tuqamettanii ka isinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen zarii otoo jawaar silxee ta'ee musliima ta'e otoo jawaar islaama ta'e kristaan amaara ta'e jawaar hadha isla nugusa hadha isla jaalatama faarsama jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jire sheekoleen kenna ammoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe hedduu angaraa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu garuu ammoo sheekoleen teenne kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti nama keennan hin bahinaa jenna namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti otoo hin ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu particularly dhimmi kun dhimma jawaari malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tonti achirratti illee dubbatee jira jibbinsa amantaa musliimaa ni qaba tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbinsa guddaa qaba garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waa hedduu adda baasnee qabnu adda baasnee ilaaluu qabna namtichi kun eenyuuf deemaa jira sun very important because qabsoo kana irratti harka 78 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kana keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana so nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna hangami warroonni oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachaa jiran empire oromummaan amantaa musliima fudhateeyyuu jibbiinsa sana nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe oromoon dur hundinuu waaqeffataadha amantaa musliima akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo oromummaaniyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette in yaadadha se dipaarmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama wanti oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe kun warra adiitu nun jedha namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teennam of oromoo as amantaan baastee oromoo kiristaana irra deebi'aa namtichi kun churchii yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa representing godhu nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira garuu inni ka isa aarse utoo jawaar Muhammad silxee ta'e utoo jawaar Muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu soo sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu jawaari hiriirri kuniyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongiresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan soo warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana isamee ilaalaa
waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe. 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraatti akkasii maraataan jedhu sun sirrii jedheetii miti ammallee kiliir isinii godhee jira garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canca'insa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii kajira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because aaruun takkittiin gahaadha. Takkittiin haga yoomitti aartanii itti fufnee jenna. Hanga yoomii kanuma si galee akkuma farda du'ee tuman agartanii akkuma farda du'ee tumanii hanga yoomii itti fufnee jenna. Namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne. Engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jirra ka du'anii jedhan. Otoo sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessaa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paasteroota kenna ka ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffa nu fidanii hadda silaa warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a. Silaa sheekolee 40 duute kun yeroo tokkoon meesin taa mul'atu jila tokko uummata tokko keessa uummanni Karrayyuu jechuun uummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan Karrayyuun uummata 100,000 gadi 100,000 kana jila guutuu irraa qalani cadhisnee taa'aa jirra. Yes, Nabi Muhammad kun hammam akkasiin miidhan gala. Garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde? Because akka Oromummaa waliin qabna. Amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna. Gariin Musliima, gariin waaqeffata, gariin Kiristaana. Oromummaa waliin qabna. Maaliif isinitti mul'atuu dhabde? Maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne? Because takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanni kana dubbadhaa jiruu fi baay'ee natti dhagaamee jedhe. Because otoo kiristaana paasterii piristii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicaagoo bakka hin jiru kanatti charchitu jira. Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo waan hin beeku. Minnesota keessa charchii 2-3tu jira. Isteeta 20 kana keessa xiqqaata charchii 15-20tu jira. Charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti. Hadda silaa koongiressiin dhagaheetiin dubbatee jedha. Otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorroo amanii sheekoleen kenna otoo gorroo ajjeefamanii hadda sheekoleen ta'inna. Otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataan kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kanaa sagalee ta'ee jira. Ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti. Sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffateefi akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan. Ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee ofitti dabalee kan hin dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbee kana keessatti dubbadhee jira. Torbee dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii? Dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu? Dhaaba uummata woboon kun uummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama. Yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna. Dhaaba uummata Oromooti duuba jira. Oromoon falmaa jira jennee kan dubbannaa jirruufi because Oromoon falmi jennee amannuufi.
nu jaalatanii miti. Garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin dubbate especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy nu dalagnu akka advocacy uummata Oromoodhaaf including wogoodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka uummanni nutti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka koongiresiin dhagahee jedhe samiirraa bahee hin dhageenye wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'e White House ta'e kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binne jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha kuni wanta nu uumnu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame ka mallaqa I think million wala kauti kati jade muchachi million wala kanati kena million wala kasantu namoota akkasi nyaate ijara qofa miti waan beeku because bakka heddu keessatti mallaqna natti kenname jade akka waan ani manattiin ijaarradhe ka jawaani nillee gara itti gubee akka sunni jara godhe achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uun ta'ini sigalee oromummaa isaatiif anallee كتيجيبنا قولي أكسوميتي بكا أددت مكان كي يكأوفي ملك إسنت كنتني especially ورّيس كيس تنداو تاجرتنا كيس ديمتن أسكيس ديمتن دب تاجرتن ملك إسنت كنتني في سميت تأي أوتوتولتين أجيسو أوتوتولت واحد دكرو خبر بارو كلام تسانيد so pointi أنسي دبتشو بعد جاني إسن وان أبان ديمان جروفة قريد أفغاليترا قريد لقلو دباتي كنافي جو نمتج كوني maybe people دان because نمني مسموك بوكاسيت يادا لينجرو أكاسيت دبّة لينجرو يو كي people دان كفلامي في أورمو ونياتشيسو أورمو كاتشير رجرتو أني شيخ ناصر نمو هدو ولا تديان ندن نمو هدو أني أكيرو باي وكيف تجي عند بدأ because مسلمة سننكبا أرثوذكس كريستيان سننكبا كنافي جو أورمو إجتو كل لينجرو akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha amantaa Oromoo jedhee amanee jedha sanammoo obboleessa kiyya musliima irratti obboleettii kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu in deeggara because in beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee نزفانا كديم تلسي وان تاتي بيكو سنت فئو يا رنقبو أمو يودو بچو الأبيلي مين سكيس نلبو ليو بي أمو إن بيكا أنا الإيسي سنو دبتا جرتان كنافي إنو غان غرا كيس جروان دبتا جرتاني إسني كم نجرو كنافو يرو كان كيستي يرو نمني كينا أبوتي غرا جتشون شيكولا يوكي باستري أفتم أبم سيساني most likely كواني اللي دواني جراني يادما أنا أفتمي توكو فوداني جلا ووتو فوداني جران كان يرو كان كيستي أجندان كناك إيه يرو جواري هدون كينا نم جواري جالتو ور جواري في لالباجرو ندقاها رتتون تين كيسان والجهيتين نمر رت مري قونو مرة رتي مري أمد أفاجر وكان اللي مري نيفا إسنت منجر مري أفو كان كيستي الدنيا أرومو تكركريجرا فورات نيجرا أرومو تبكن كمن مرين هنجرتو أما بودا يو أرومو إساء أفيتي أفغتي أفي ونياتي دين برادو في مالي in fact ديني نو هنجرو إنك نوك جباني أمارة دين نتقول نوك جباني تقري دين نتقول كان نوك ألاتري أورمو كان نوك ألاجر أورمو إلمان غوبناتي في أكاكيو غوبناتي نوك ألاجر سيقول أتو كان بيكني سلاك أبسوك إنك كاتا إتي أديم تسنو أكنا أمتي دوكنا كيستك أبسوني أديمت دوكنا كيستي ولين أهني هريا أوفيتين غند أوفيتين إجار رمانيتين أنا تسيبيكا انتاتو أتليس أقروا إنك نجرتو انتاتو because هندبنا because موتو مالي إتيمنا سيقولي نمون أكاسيت يادو أكاسيت ديم شرور كيستو نسون أمون بوچو هندن ديتو كنافو إلالش أكاسيسون دبري جرى يرونسا نمون تقولي فرقة جنيه يان أكنتاني أمو هاركن يقوجا دلقا جرى كناف إسن فانا ديما جرتان كناف أمو ورون سا مكاجرات أم بربان ورون أكاسيت غندت غلاني ملك سم دولچه كما إبنوت تكنني كما إبا ميلينا تكنوت تكنني ميلينا
tokko jawaaritti kennanii jawaar qabsoo oromoo ta akkamitti duute laafte laamshoomtee jette ka jawaariin jala deemaniif namaati jawaariin akka nama beekutti hamaa isaallee gariin beeka gaariin isaallee hin beekee jedha garuu qabsoo oromoo ta akkamitti laamshoomtee jette kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe ilmaan goobana sosobdeen fudhatte nu dhiisii warri noobul pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti meeqatu nama kan wajjiin warra PP wajjiin harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne garuu yoo jawaarii hirriba dhabee jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe jawaaritu qabsoo kana diiga jedhee namni yaadee amanu hin jiru garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuurraa dhabne in fact namtichi jawaariin ka itti qoosaa jiruu fi otoo jawaar amaara ta'ee musliima ta'ee dubbatu inni jirurraa otoo inni jawaar silxee ka'ee hin dubbatu jawaar oromoo waan ta'eef dubbate kanammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kan irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo umman warra koomatti jarattillee katabdan garii keessa argee jira sigalee wanni kuni oromummaa dura amantatu dhufa absoluutli rakkoon qabu mirga keeti wanni fe'ee dhufu mirga keeti garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru sigalee dubbiin sun maaf kaatee dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta jalqaba irratti uummata oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra advokansiin oromoo eessa gahee achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir ka dubbatee otoo toltee jedha bakka hin jijjiiraan namni bakka jawaariin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan illee yoo barbaadde fudhateetiin otoo toltee jawaariin jaalladheeti miti jawaan ru'iin isaa namarra guddateeti miti because inni dubbatu uummata oromoo miiliyoonota 50 miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha kanaafi inni ofiif otoo hin ta'in oromoo haa jiraatu nu bakka isaa haa duunu ka jenneetiin faana deemaa jirru malee jawaaree dogongora akkuma nama kamii dogongora hedduu qaba bakka hedduu bakka waliin galletu jira bakka wal qeeqnutu jira bakka waliin hin deemnetu jira jawaaree in fact akkasitti illee waan waliin deemne illee hin qabnu garuu namtichi ka deemaa jiruu fi ajandaan akkasitti isaan gubee achirra jiru dhiiroo ajandaa musliimaa otoo hin ta'ini kan illee asitti dubbadhaa jiru namtichi sun ka deemeef ajandaa musliima otoo hin ta'in isinammoo fuutaniitiin ajandaa diinni kenna already diinni kenna PP yeroo kana keessatti ka barbaaddu akka musliimni as dhaabatee hiriira kiristaanaa irratti hin bahina kiristaanni abbaa as dhaabateetiin dubbiin kun dubbiin ulaaluu miti dubbii wallagga qofaati dubbii shanee qofaati dubbii abaa'oo qofaati warri kun wan itti hirmaatina akkas godhuu barbaadu yeroo kana keessatti xiinxaluu dhabuun kenna hedduu na gargisiisee jedhe kanaafillee ammallee ka dubbadhee irra deebi'ee dubbadhaa jira dhiiroo namtichi ka dubbatee fi dhimma biraati akka ilaalcha kiyyatti wanni dubbatee dhimma biraafillee yoo ta'e dhimma biraafiyyuu inni wanuma fe'e biyyuu dubbate jawaarumaafiyyu haa deemu wanni jawaara biraa duballi jiruufillee haa deemu akkasitti amantaa san qeequu sirrii miti garuu hanqinni keenya karaa jireenya ta'ee jedhe yeroo namni keenya akkasitti qalameetiin jilli tokko guutuu mee yaada otoo olmaa musliimaa walitti qabamtee olmaan sun marti otoo ajjeefamtee akkam taate akkam isin dhagahamee jira olmaan sun guutuun ajjeefamtee namichi musliimaa tokko otoo kiristaan arrabse oromoon kiristaanaa as teettee waan biraa du'iinsa keessan dhiisteetiin namichi bari gurbaan tokko akkanatti Jesus Christiin arrabse jettee haasofte akkam isin dhagahamee jedhamee dhiiroo akkam isin dhagahama otoo si galee olmaa musliimaa 50 yeroo tokko gorraamtee warroon oromoon kiristaanaa namtichi tokko maraataan ka maybe kiristaanallee ta'uu musliimallee ta'uu dhabaata warroota musliimaa arrabsirraa haasofte sirrii miti soo kanaafiyyuu kanarrattuu kan hin jedhaa jiru dhaamsi amma isinii himee jedhe mariin amma isin dubbadhee jedhe akka seenatti isin dubbadhee jedhe garaana nyaattii fi because qabsoo kana keessatti hammam akka kafaltan hammam akka maatiin keenya kafale maatiin keessan kafalte especially warroonni musliimaa mallaqaan hirribaan sammuudhaan warroon asseetaniitiin qabsoo kan keessa butan waanan beekuufi warreetu musliimaa jedhu dhimmi kun musliima irratti qofa waan haasaamaa jiruun jedhu malee akkasumas kiristaanos ka dubbatanii ka itti malee namoota xixiqqoo
kaansarii Oromoon keessa jirtu hin jirti. Kaansariidha maqaa Oromootiin lallabdee jetti. Jiruu isii guutuu waggaa umriin jaraa 60 waggaa 40 dabree fi qabsoma kana dallagdee jetti. Garuu qabsoo Oromoo kanaa fi wanna Jawaar godhuu dhiisi ollaa isaallee hin bulle. Otoo toltee Jawaariin quncanii nyaachuu barbaadan maalii fi qabsoo Oromoo tana du'ii itti godhee qeerroo lafaa kaasee bakka mara jijjiirama fidee jedhan. Jijjiirama san dadhabinna keenya dogongora keenya waa uummata eenyu taa'ee gonfachuu dadhabne jenne hadda deebinee iskool waan irratti kaanee jirra. Akka advocacy akka seenaatti illee anillee haa ta'e haadha baatu waan nan godhu onneerraa waan godhuuf jijjiiramni dhufaa jiru ammoo waan argaa jiruuf jijjiiramni dhufeef ammoo nuuf dhufee jedhe hin beeka. Ani inni achi taa'eeti seenatu jijjiirama san nuuf fide jedhee harka naa kennuuf miti. Marii as dhufaa jiru kana irratti marii kaa hidhamtoonni ta'in keessa hin jirre. Marii Oromoon ka keessa hin jirre ka abaa'uun keessa hin jirre mariin kun fala fida jennee ka ijaanne jennee ka iyyinuufi jarra harka naa dhooftuufi miti. Jararraa ammoo kireetii argachuufi miti. Oromoo irratti booda dadhabneeti amma booda qabsoon tun tadhumaati. Warroon akkoota kaansarii yeroo jalqabaatiif miti namchi kun ka dubbate. Warroon akka isaa yaadan ammoo isa qofaa miti hin beekna. So Oromoon laallee sheekoreen keenya laallee waan akkanarraa of adabuu qabna. Paasteroonni keenya laalleetiin waan akkana hedduu jabeessinee qeequu qabna. Lafee namaa tuqanii jiran amantaa namaa tuqanii jiran namoonni akkanaa charchi keessa jiraatan charchi keessa ari'amu. Hoo paartii akka inni jedhutti sii galee mariisa irratti akka inni jedhutti warra woboodhaa fi warra kanayyuu walitti fide ana waa hedduutu deemaa jira. Jalqaba ka ijaaramtu biyyi Tigraahii itti aantee Wallagga ijaarra akka waan inni dhaaba kana keessatti gahee guddaa qabutti of dhiyeessee jedhe. Sigale akka dhaaba kana keessatti hariiroon TDF fi hariiroon woboo gidduu jiru ka Oromoon hin beekne akka waan inni addatti beeku. Ani garuu natti hin fakkaatu namni kun nama woboo keessa jiru natti hin fakkaatu nama amantaa kiristaanaa keessa jiru natti hin fakkaatu. Dalagaan isaa namtichi miidiyaa irra jirullee ka isa dhiyeessillee dalagaan isaa Oromoo walitti naquudha. Kanaafuu salaallee sheekoleen kenna waan akkanaatti kufuu hin qabnu. Warroonni amantaa kana musliima jala deemtan ka isinitti dhagahame ammoo ta'uu barbaadan ta'e bisan guutuu jalqabarraa bakka maqaan kiyya dhahameerraa bakka jalqabarraa deebitanii hanga dhumaa dhageeffachuu dandeettan. Waa'ee koongirasii waa sadii kaasee jedhanii so kanaafuu akkas ilaalleeti hiriira dhufaa jiru kanarratti dhiiroo hiriira kamisa dhufaa jiru kanarratti hin hafina isin jedha. Keessattuu sheekoleen keenya hin hafina. Keessattuu warroonni musliimaa keenya hin hafina. Of course warroonni kiristaanaallee hin hafina tokkollee. Maafi dalagaan PP'n barbaadu dalagaan diinni keenya barbaadu exactly warroonni namoonni godhaa jirtan kan haa gootanii barbaadu. Warroonni du'iinsa Oromoo waggaa 2 ittiin dhagahamin amma itti dhagahameetiin iyyaa jirutu dhufaa jira. Naaf gala amantaan ni dursaa garuu bakka kana deebi'aa ilaalaa isin jedha. Galatoomaa isin jedha. Maybe akka dhaabattillee akkuma isin jedhe mari'achuutu jira. Seriously fudhanneetiin wanni kun qeeqamuu qaba. Garuu namni kun individualiidha akkam goonaa kan jedhutti akka boorditti mari'ataa jirra. Wanni kun baay'ee nu miidhee baay'ee nutti dhagahame jechuudha. Dubbii ibidda keessa isuun barbaanneef callisnee afaan keenya qabneef malee opiniyaanii yaada dhabneetti miti afaan keenya qabneefi warroon obboleeyyan tiyyaa warra musliimaa amantaa musliimaa hordoftanii akkasiin naa beekaa tuffatuuf otoo hin ta'in waan deemtu waan argee fi saniif irraa callisee jedhee na uffolchaa galatoomaa hedduu isiniin jedha.